mata duree jedhuun dubbata. Gaaffii sin gaafadha. Mastaawtii ilaallattanii beektu yookaan immoo of argitanii beektu? Of ilaaltanii beektu? Guyyaarraa kana of ilaalteetta? Mee kan daawwitii haafu ofii kee ilaali, harka kee ilaali, bakka ija kee argitu ilaali. Tarii bakka iji kee argine jira qaama kee. Namni fuula isaa kana daawwitiidhaan malee argu. Mee fuula kee ilaali, eessa kee argita? Qara funyaan keetii argita ta'a? Yookaan arraba yoo achi baaftee fiixa arraba keetii argita ta'a? Yookaan immoo dubbii kana keessatti yommuu ilaallu sagalee Waaqayyoo kutaa nama dubbadhe kana keessatti kutaa sin qaama keessan keessaa argitan kutaa kana. Kanaaf sagalee kana isinitti dubbachuu barbaadeetiin jira. Mee of ilaala, amma iji kee argu qaama kee ilaali. Amma of argitu qaama kee ilaali. Kutaa kana keessatti jechuudha. Akka sagalee nama dubbachaa jiru kanaatti jechuudha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaaf sagalee kana keessatti akkasiin of ilaaltan waa'ee of arguu waan dubbadhuuf of arguu maal akka ta'e akkamitti namni akka of arguudhaan danda'u sirriitti ilaalaa isin jechuu barbaadeeti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessaa waa'ee of arguu waan baay'eetu jira. Kanneen keessaa garuu kutaawwan ijoo keessaa kutaa muraasa isinitti dubbachuudha kanan dhufee har'a. Of arguun mata duree guddaadha na biratti. Waa'een of arguu waan salphaa miti ijoo. Waa'een of arguu waan salphaa miti. Macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko dubbisaa. Innis akkas jedha. Maatota 23 lakkoofsa 13 irra isa jiruun dubbadha yookaan dubbisa. Kanaaf innis akka kanadha. Yesuusis barsiisota seeraa fi fariisota of hin argine nana mootummaa Waaqaa namoota duraa waan cuftaniif siniif wayyoo. Ofii keessaniif ittiin galtan. Warra itti galuu yaalan immoo akka itti galaniif karaa hin kennineef jedha. Mee Waaqayyoon hin kadhanna. Warra itti galuu barbaadaniif immoo karaa hin kennine jedha. Warra itti galuu barbaadaniif karaa hin kennine. Ofii immoo maal hin gootan ittiin galtan. Eenyusin of hin argine nana jedha. Of hin argine nana jedha. Warra of hin argine nana jedhetu waan lamitti dubbata. Mootummaa Waaqayyoo ofiif ittiin galtan. Warra itti galuu yaalan immoo hin danqitan yookaan immoo karaa ittiin hin geenye karaan kennineef jedha. Of hin argine kanatti warra of hin arginetti waan lama dubbataa jechuudha kutaan kun. Kanaaf namoota of hin argine kanatti waan lama dubbata eega ta'e waa'ee of hin argine of arguu dhabuu yookaan of arguu waan kana durii kana waan dubbadhu sirriitti ijoo ergaan ani dubbadhuudha qabxiin ani dubbachuu barbaade kana sirriitti yoo na duukaa buutanii waan ani dubbachuu barbaadu kana kutaa kana keessatti yoo si hubattan waan guddaa irraa bartu barsiisa kanarraa jedheetan yaada. Barsiisa yeroo gabaabaati. Barsiisni hundee namatti godhaa. Barsiisni jireenya namaa ijaaraa. Barsiisni hundee amantii namaa ijaara. Isa kanaaf kan akka barsiisaa hundee namatti godhu hin jiru. Itti amana ergaa raajummaa jira, tajaajilli garaagaraa ergaan lallabaa jira, ergaan kadhannaa jira. Hundumtuu bakka isaatti barbaachisaadha. Garuu waan hundumaa caala barsiisni sammuu namaa keessatti hubannaa namaa kennaa, hundee namatti godhaa, nama ijaaraa, hubannaa namni immoo waa hubatee nan gara fuulduraatti deema jechuudha. Sirriitti hubannaadhaan waan an dubbachuu barbaadu kana yoo na caqastan waan guddaa fudhattu jedheetaan abdadha. Haa ta'u mee Waaqayyoon kadhannee itti galla. Ani maalan godhee Waaqa kanaafi, ani maalan godhee Waaqa kanaafi, warqee meetiin qabu veedu innisi. Ani maalan godhee Waaqa kanaafi, ani maalan godhee Waaqa kanaafi, warqee meetiin qabu veedu innisi. Akkasumatti na jaallate
akkasumatti na jaallate tola tola. Akkasumatti na jaallate tola tola. Akkasumatti na jaallate tola tola. Akkasumatti na jaallate ni tola tola. Akkasumatti na jaallate tola tola. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Waaqayyo abbaa keenya maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galata sii galchina. Si galateeffannaa, si gargaaraa keenya, ati humna keenya, ati bareedina keenya, sibboo keenya karaa hundumaan Waaqa nu gargaaree Waaqa gaachanaa firkoo nuu ta'eedhaati. Baay'ifnee guddifnee si galateeffannaa. Ati dhugumaan abbaa keenya isa dhugaadha. Amanannaa keenya isa sirriidhaati. Amanamaa keenya dhasati. Jechin ittiin waa'ee kee lafa kaa'u hin jiru. Waaqayyo keenya tiksee amanamaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee bara hamma bara baraatti ulfina guddaadhaan ajajamu. Waaqayyo gaariidhaati. Waaqayyo tikseedhaati. Waaqayyo abukaatoo keenya itti gaafatamaa keenyati. Waaqayyo itti gaafatamaa foon keenyaa qofa miti kan lubbuu keenyatis. Waaqayyo kan akka kee harkaan qabu hin jiru. Daawit akka kana jedha mitiiree siin. Ani Waaqayyotti koluu nan gala. Inni humna kooti. Ani bu'aa sodaachisaa keessa yoon deemeyyuu amaan natti dhufa jedhee sodaadha. Waaqayyo qayyaa'ee koo da'oo kooti. Waaqayyo tiksee kooti. Ani homaa hin dhabu. Inni marga lalisaa keessa sakkam boqodhu hin godha jedheetu waa'ee kee dubbatu. Dubbiin kee miila koo ibsaadha. Inni moona tiksaadha. Hamaan natti hin dhufu. Yoo natti dhufes ani sodaan qabudha. Waaqayyo gooftaa warri si abdatan, warri sitti koluu galan, warri sirratti of gatan, warri iddoo koluu si godhatan, warri gaaddisa si godhatan. Yaa gooftaa yeroo hundumaa gammadanii jiraatu. Yeroo hundumaa boqotanii jiraatu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin gaachana nu ta'uu keef, gargaarsa nu ta'uu keef, abbaa nu ta'uu keef si galateeffanna. Ergaa sagalee kee kanaan immoo dubbii sagalee kee kanaan immoo akka ati nu utuubdu, akka ati nu gargaartu maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ani si kadhadheera. Hamaan qilleensa kanarraa, lafa kanarraa, ilmaan buutii, ilmaan jawwee, ilmaan seexanaa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin laficharraa fi qilleensicharraa ka'u. Waraana manaataa abidda kee nu gaggeessi. Humna kee nu wajjin ta'e. Qilleensi kun atas gabbaa'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ameen. Sagalee Waaqayyoo kana gaafan dubbisu waan baay'eetu gara koo dhufa. Kanaaf sagalee kana keessatti ergaa baay'een isinitti dubbata. Sagaleen kun akka kanadha. Maanni of arguun isan dubbadha. Amma jireenya kiristaanummaa keessatti of arguun maal akka ta'e nan dubbadha. Amma of arguun kun akkaataa namoonni ittiin beekan akkaataa macaafni qulqulluun itti haasa'u baay'ee jira. Ija ofiitiin ofuma arguudha. Of arguun ija ofii kanaan ofuma arguudha. Ija namaatiin of ilaaluu miti. Ija ofiitiin ofuma of arguudha. Namni si arguu miti. Namni si ilaalee sitti himuu miti. Ofuma baraase. Self-evaluation, evaluate, of ilaalu, of argu jechuudha ni kun. Egaa amma namni waa sadii keessa jiru tokko ilaalcha ofii, lama ilaalcha namaa, sadii ilaalcha Waaqayyooti. Wantooti kun sadan hin jiru. Fakkeenyaaf ilaalcha Waaqayyoo si qabu yookaan akkitti Waaqayyoo si ilaalu akka kamitti. Amma Waaqayyo si ilaala yookaan immoo si arga Waaqayyo. Waaqayyo si arga akki itti Waaqayyo si argu kun akkaataa akka kamiiti. Akkaati of argaa jirtu kana yookaan immoo akkaataa itti of ilaalaa jirtu kanatti si ilaalaa jira Waaqayyo. Tokko inni isa kanadhaan. Ilaalchi Waaqayyo yookaan akki itti Waaqayyo si argaa jiru akkaati itti of argaa jirtu akkaataa itti Waaqayyo waa'ee kee ilaalaa jiru, galgala kee ilaalaa jiru, fuuldura kee ilaalaa jiru, dhimma kee ilaalaa jiru, karoora kee ilaalaa jiru, ajandaa kee ilaalaa jiru, akkaati itti ilaaltu
ilaaltu kana miti maalinni ilaalchi waaqayyoo or akkaataan itti waaqayyoo waa'ee kee ilaalu akkaataa itti waaqayyoo si ilaalu akkaataa itti waaqayyoo si argu gargaridha jechuudha. Kun ilaalcha tokko. Ilaalchi lammaffaan ilaalcha namoonni si qaban yookaan akkatti namoonni si arganidha. Ati yommuu namoonni si argan bifa adda addaa qabda. Namoonni bifa adda addaatiin si arguu danda'u. Yommuu namni si ilaalu gurraatti tokko siin jechuu danda'u. Gurraacha tokko siin jechuu danda'u. Yommuu namoonni si ilaalan nama dhimma hin baanu barumsa kan hin qabne. Akkasuma immoo omaayyuu nama abdii hin qabne tokko nama joora nama waan tokko fala hin qabne tokko jedhee namni yommuu si ilaalu maqaa si moggaasuu danda'a. Baay'ee namni ilaalcha isaa keessatti maqaa baay'ee si moggaasa. Maqaa baay'eedhaan si waama. Kunis maqaa baay'een ilaalcha irraa dhufa. Namni tokko akkaataa ilaalcha isaatiin maqaa moggaafata. Namni yommuu si argu yommuu si ilaalu agartuu namaati yommuu ilaalamtu tarii maqaa adda addaa si ba'uu danda'a. Akka namni si ilaalutti tarii innis mataa